smartphone, tablet, server, smartwatch. Hi everyone, yoo akkam jirtuuf kabajamoo hordoftoota YouTube channel jiruuf har'a kanan qabadhe isiniif dhiyaadhe maalummaa kompiitaraa maal hiikoo kompiitaraa definition isaa fakkeenyota kompiitaraa akkuma kana maaltu kompiitaraadha qaamota kompiitaraa paartii yookiis kompoonentota kompiitaraa kompoonentii akkamii akka inni qabu internaalii eksternaalii keessaa fala maal akka inni hammatu akkuma kana dabalee definitionii kompiitaraa hiikoosaa gadi fageenyaan diippiliinii ilaallaa hiikoo sirrii ta'e precise kan ta'e yookiis immoo definitionii waliigalaasaa kompiitarri akkamitti akka inni hiikamuu fi jechoota tokkoonsaa maal akka inni ta'e gadi fageenyaan diippiliinii ilaallaa egzaampiloota yookiis immoo fakkeenyota kompiitaraa ni ilaallaa akkuma kanallee what are not computer example kompiitaraa kan hin taane ni ilaallaa kompiitarri kompoonentii akkamii akka inni qabu caasaawwan kompiitaraa yookiis immoo paartiiwwan kompiitarri of keessatti qabatee jiru inni ilaalla gadi fageenyaan akkuma kana types of computer main types of computerii inni isaan kana kompoonentii kana qabiyyee barnoota keenya har'aatii jechuudha. Amma dhumaatti nu wajjin tura. Subscribe gochuu immoo hin dagatina. What is computer? Amma jechuun kun yeroo baay'ee hiikoo definitionii sirrii isaa hubachuu dhabuurraa kan ka'e kompiitara akkaataa adda addaatiin ilaaluu dandeenya tokkoon keenya. Kanaatii fi hiikoo sirrii ta'e kompiitaraaf namoonni hiikoo adda addaa kennu internationally wanta precise ta'e tokko madaalame isaa kompiitarri maal akka inni ta'e gadi fageenyaan ni ilaalla. Definitioniin kompiitaraa yoo ilaallu computer is electronic device that process data and perform tasks according to a set of instruction. As keessatti wanti nuti hubachuu qabnu definitionii kana keessatti tokko electronic device dha. Computer jechuun electronic device dha. Device gaafa jennu meeshaadha. Meeshaawwan kan elektiroonikii handii gaaziiwwan adda addaatiin kan hojjetanii device garaagaraatu jira. Isaan keessaati paaworiin inni ittiin hojjetu yookiis humni inni itti fayyadamu yookiis immoo wanti inni ittiin hojjetu elektirikiidha yookiis immoo elektiroonik divaayisiidha. Qaama isaatti akka humnaatti yookiis akka anniisaatti kan inni fayyadamu gaazii osoo hin ta'in yookiis humna namaa osoo hin ta'in yookiis wanta biraa osoo hin ta'in elektirikaaliidha jechuudha. Elektirik divaayisiidha tokko. Kan biraan kana keessatti elektirik divaayisii ta'ee maal hojjeta yoo jenne immoo tokko process data. Wantoonni itti hubachuu qabna process data process godhee data fudhatee process godhee maal godha isa process godhee data sana immoo perform task hojii wayii yookiis taskii wayii raawwata. Electronic device dha data process godha perform taskii wayii raawwata yookiis immoo hojii tokko raawwata. Isa kanaanii akkamittiin data process godhee hojii raawwata kan jedhuuf immoo according to yookiis immoo akkaataa itti set of instruction. Set of instruction hin jennu kun program jechuudha. Program jechuun gabaabumatti program is a set of instruction which given to computer to perform some tasks or a task. So computerri hiikoo sirrii wanti nuti qabnu electronic device ta'ee data process godhee taskii wayii kan raawwatu yookiis immoo hojii wayii kan raawwatu akkaataa itti program ta'e tokkoon yookiis immoo set of instructionidhaan programmiin tokko itti kenname programmii itti kenname sun hojii adda garaa ta'uu danda'a. Hojii sana immoo data sanarra dhaabbatee perform gochuu kan danda'u taanaani maal jennaani computer jennaani. Kanaatiif hiikoon kompiitaraa wanti nuti precise qabachuu qabnu perspekshinii adda addaa irraa kaasee definitioniiwwan babal'isee isuma kana yoo bal'isanis isuma kana karaa adda addaa fakkeenya warri pirogiraamingii irratti xiyyeeffatanii dhimma pirogiraamingii sana set of instructionii sana build godhanii keessaa ittiin ibsuu danda'u.
warri immoo data processii adda addaa yookiis data saayinsii irra hojjetanii process data irratti xiyyeeffachuu danda'u. Warreen electronic device adda addaa irratti xiyyeeffatan electricaalii adda addaa immoo dhimma electronic device keessatti build godhanii akka example itti fudhatanii hiikoo definition adda addaa kennu. Garuu walitti qabatti hiikoo sirriin yookiis immoo hiikoon generaalii definitioniin nuni kenninuuf kompiitaraa fi devicein kamiyyuu electricaalii fayyadama ta'ee data process godha ta'ee data process godhe sana immoo ittiin taaskii wayii perform godha taanaan hojii wayii raawwata taanaan inni immoo inni raawwatu immoo akkasumaan yookiis humnaan yookiis immoo elektirikii numti itti seeneef yookiis immoo electric device ta'ee otoo set of instruction adda addaan kan qabaatiin electronic device numti qofti itti seeneedhaaf for example ampuuliin electric device dha. Ampuuliin electric device gaafa kennu elektirikiin gaafa itti dhufu humna maal godha laayitii kennaa jechuudha. Kun amma kompiitara isan jechisiisu maaliif set of instruction isa jedhan sana hin qabu. Kanaatiif electric device ta'ee kan biraan data input gochuu qaba. User irraa haa ta'u, application adda garaa irraa haa ta'u, data input gochuu qaba. Inni gara biraanii taaksii perform gochuu qaba. Hojii wayii raawwachuu qaba. Inni gara biraanii taaskii raawwatu sana data fudhatu sana maalirra dhaabbate set of instruction irra dhaabbate jechuudha. Akkaataa kanaan hiikoo sirrii ta'e yaada keenya keessatti edda qabannee booda maalummaa kompiitaraa edda sirriitti barree isa booda wantoota kaanitti hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaatiif what are computer or what are example of computer? Computerri tokko desktop computeriin jira. Kompiitara manneen hojii adda garaa keessatti argitanii fayyadamuu dandeessan yeroo baay'ee perspektiivii keenyaan kompiitarri desktop kompiitariidhaan beekna nuti. Hedduudha garuu exambiliin kompiitaraa wanni nuni hubachuu nurra jiraatu desktop kompiitariin akka exambilii yookiis akka kompiitaraatti kan ilaalamudha. Laaptooppii, ismaartifoonii, taabileetii, serverii, ismaartiwoochii akkuma kana kaalkuleetariin illee specialized kompiitariidha. Kompiitara general purpose osoo hin ta'in specific purpose yookiis immoo specialized kompiitariidha. ATM'n mataan isaa, GPS device'n, smart thermostatiin, cooling systemii konkolaataa keessatti kan nu tajaajiltu isheen illee specialized kompiitariidha jechuudha. Isaan kana gaafa jennu kompiitaradha. Edda qaamonni akkasii kompiitara ta'e maal faatu immoo kompiitara miti electric device keessaa akka example ta'e televizyiniin example of kompiitara miti. Maaliif purpose'n isa chaanaalii fudhatee isa sana output screen irratti gochuu malee data fudhatu qabira tokko hin qabu use. Waan nu hubachuu qabdan smart televizyinii adda addaa jiru kan wantoota adda garaa raawwachuu danda'an isaan osoo hin ta'in specific ta'ee hojii broadcast qofa kan raawwatu electric fan yookiis immoo ventilatoriin mana keessaati qilleensa akka qorru yookiis ho'uu fi qilleensa tajaajiltu firiijiin adda garaa refrigeriin washing machine isaan kun kompiitara miti jechuudha. Akkaataa kanaan hubannoo keenya deeply hubachuutu nurra jiraata jalqabatti dhimma kompiitaraa gadi fageenyaan osoo hin beekiin. Kanaatiif kana yoo jenne parts of computer or components of computer. Kompiitarri qaama gurguddaa lama qaba iddoo lamatti qoodama. Isaanis qaamni kompiitaraa gurguddaan inni itti qoodamu tokko hardware componentidha. Hardware component jechuun wantoota argaman the part of computer which can be touched wanta tuquu dandeenyu wanta warra arguu dandeenyu warra tuquu dandeenyu kompiitarri keessa isaas haa ta'u yeroo baay'ee wanti hubatamu asirratti hardware gaafa jennu outline isaa yookiis immoo duuba isaa warra nuyi harkaan qaqqabannu keessayyuu ta'anii shiboowwan jiran boordiiwwan jiran qaamonni adda addaa hardware jedhama wantoonni nuyi qaqqabachuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf hardware gaafa jennu qaama we can see, we can touch kan tuquu dandeenyu, kan arguu dandeenyu, kan qaqqabachuu dandeenyu isaan kun hundi isaanii hardware componentidha. Inni biraan qaamni lamaffaan nuni qabnu qaamni lamaffaan kompiitara software componentidha. Kanaatiif kompiitarri qaama gurguddaa lama qaba. Tokko hardware componentii, software componentii. Tokkoon hardware componentii, software componentii isaa kana akka maal akka isaan qabatan highlight isaanii haa ilaallu. Input device jennu kan akka keyboardii, mousii, touch screenii kan smartphoneedhaaf tajaajilanii warra akka light penii, barcode readerii,
maayikiroofoonii, kaameraa fa'aa isaan kuni input device jennaan jechuudha. Akkuma kana CPU yookiis immoo Central Processing Unit paartii hardware keessaati. Inni kuni paartii sadiitti qoodama. Innis Arithmetic Logic Unit, Control Unit fi Register Unit dha. Arithmetic Logic Unit kan inni ittiin nu tajaajilu compute gochuu arithmetic wantoota ta'anii warra akka opereeshinii adda gara comparation isaan kana nu tajaajila. Controlliin immoo hardware isaa ta'u software sisteemota control gochuudha guutummaadhuma isaa. Registeriin immoo wantoota akka meemoriitti paartii meemoriitti kan CPU keessaati tajaajilu yookiis immoo workspace taatee kan tajaajiltudha jechuudha. Akkuma kana output device'n warra akka monitorii, printerii, ploterii fi speakerii isaan kuni fakkeenyota output device jechuudha. Storage device warra meemoriin immoo paartii bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Isaanis primary storage fi secondary storage dha. Primary storage warri jennu warra computer keessatti akka workspace'itti jalqabaatti tajaajilanidha jechuudha. Primary storage'n mataan isaa bakka lamatti qoodama. Innis RAM fi ROM jennee yeroo baay'ee ni dhageessu. RAM jechuun random access memory dha. ROM'n immoo read only memory dha. Random access memory jechuun randomly argachuu kan danda'u, read gochuu, write gochuu illee kan irratti danda'udha jechuudha. Akkuma kana read only'n immoo irraa dubbisuu qofaaf yookiis immoo import irraa gochuu qofaaf kan itti tajaajilamudha jechuudha. Central Processing Unit'n gaafa fayyadamu. Isaan kun kana yoo ta'ani secondary storage memory'n immoo warra akka hard disk, optical disk, flex disk, flash fa'aa isaan kuni meemoriin nuni flash akka flashitti tajaajilamnu isaan kuni secondary yookiis immoo peripheral device ta'anii akka storage'itti tajaajilu jechuudha. Hardware'n yoo kana jenne software component'n immoo warra touch gochuu yookiis immoo aansiin yookiis ilaalamuu yookiis argamuu warra hin dandeenyedha paartii kompiitaraa keessa. Kana jechuun waan salphaatti hubachuu dandeenyu kompiitarri moodela namaa hojjetame. Kana jechuun amma har'a artificial intelligence adda addaa kompiitara fayyadamanii sadarkaa namaatti dorgomaa kan jiranii jalqabumaa kaasee nuni hardware qaama argamu kana kan keessa keenya kan ala keenya qabna. Garuu dabalataan maayindii qabna. Maayindiidhaan jiraata. Namni isa kana attitude maayindii paartii isa sana jennu akka injiiniitti kan nu tajaajilu paartii sanadha jechuudha. Paartii sana kompiitarri sooftiweerii isa jedhamu sana qabaata yookiis maayindii qaba kompiitarri waan inni ittiin hubatamu kompiitarri maayindii qaba. Maayindii sanadha yookiis immoo sooftiweerii inni jennu sun jechuudha. Maayindii kompiitaraa jennu hubachuu warra dandeenyudha. Innis paartii lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Paartii gurguddaa lamatti yookiis sooftiweerii warra ta'an kana. Isaanis system sooftiweerii fi application sooftiweerii. System software jechuun operating system for example warra akka Android, Windows, Linux isaan kuni kani operating system jedhanii jalqabaa kaasanii irratti tajaajilamudha. Inni biraan utility programming dha. Utility programming jechuun control gochuudhaaf fakkeenyaaf vaayirasii adda addaa database backup gochuudhaaf vaayirasii control irraa gochuudhaaf isaan kun utility dha yookiis immoo control environment control warra godhan jechuudha. Language translator dha inni biraani system software keessa language translator jechuun language adda garaa qaba kompiitarri warra akka Python, Java, C++, C# isaan kun language adda addaati. Kompiitarri operating system isaa language adda addaatti specific ta'uu danda'a, general ta'uu danda'a. Language tokkoon kan hojjetame gara biraatti application adda addaa hojjechuudhaaf isa kana translate godhee language tokkorraa gara language biraatti kan nu tajaajiltu language translatory system software dha jechuudha. Inni lammaffaan application dha. Application software'n specific operation tokko yookiis task tokko perform gochuudhaaf kan tajaajilu. Operating system'n generally computer tokkorratti jalqabaan gadhumaatti kan tajaajilu yoo ta'u application software'n immoo software ta'ee specific hojii tokko hojjechuudhaaf fakkeenyaaf Microsoft Word'n word process dha. Word qofa process kan godhudha malee waan biraa kaameraa hin hojjetu wanta biraa wanta hojjetu hin qabaatu jechuudha. Kanaatiif word process ta'ee application inni hojjetu kuni application software dha jechuudha. Paartii software keessaati. Inni biraan fakkeenyaaf Google Chrome'n websaayitii nu tajaajila. Websaayitii irratti access adda addaa nuuf kennuudhaaf tajaajila. Kan akka Excel qaama adda garaa ta'e kan akka Excel process nu gochuu nu tajaajilanii isaan kun application software dha. Inni biraan types of computer depending on different purpose computerri
type adda addaa qaba. Types of computer ini the first one super computer, mainframe computer, mini computer, personal computer, workstation, server, embedded system isaan kuni typeota computerati. Purpose isaanii hojjetan irratti hundoofne jechuudha. Super computeriin extremely powerful computer used to complex calculation and simulation like weather forecasting, scientific research adda garaatiin it is extremely powerful kan ta'edha jechuudha. Warri raaga qilleensaa irratti nu tajaajiluun scientific research adda addaa hojjechuudhaaf research gurguddaa hojjechuuf kan nu tajaajilu super computeridha akkuma qaama kanarraa argaa jirtanii. Main framein immoo large fi powerful ta'ee bulk data yookiis immoo data gurguddaa nu hojjechuudhaaf kan nu tajaajiludha. Fakkeenyaaf lakkoofsi uummataa kan inni ittiin to'atamu fakkeenyaaf Itoophiyaan nama uummata miliyoona dhibbatti dhufu qabdi. Uummata miliyoona dhibbaan lakkaa'amu kana daataan yookiis immoo kompiitarri pirooses godhu main fireemiidha jechuudha. Akkuma kana tiraansaakshinii piroosesiingii adda addaa warra akka baankii adda addaa keessatti amma tiraansaakshinii hedduutu hojjetamaa oola guyyaa kana. Isa kana kan nu tajaajilaa oolu main fireemiidha jechuudha. Main fireemiin bulk daataa hedduu pirooses gochuudhaaf kan hojjetudha. Parpasiinsaa jechuudha. Mini computerii kan jennu immoo mid sized taate less powerful kan main frame wajjin wal fakkaatu taate isa sanarraa powerful kan hin taanedha. Manufacturing adda addaa fi research adda addaa keessatti example industry waan adda addaa kan fayyadamanidha jechuudha. Powerii bal'aa waan barbaadu industry wanti adda addaa damee 2, 3, 4 warri qaban hedduu baay'ee guddaa kan hin taane mini computerii kana fayyadamudha jechuudha. Kuni personal computerii fi main frame gidduutti akka midileetti personal computerii caalmaatti powerful kan ta'ee fi main frame computeriidha ammoo gadi kan ta'edha jechuudha. Inni kuni inni biraan personal computer kan jennu general purpose computerii designed for individual use. Fakkeenyaaf desktop computerii, laptop, smartphone isaan kuni personal computerii. Inni biraan workstation inni high performance computeridha. Task to significant computer power kan taate jechuudha. Fakkeenyaaf graphics design adda addaa powerfulidha. Wanti inni hojjetu performance high ta'een design gurguddaa ta'e hojjechuudhaaf engineering warra akka keessa computer aided software engineering design gurguddaa ta'e hojjechuudhaaf kan nu tajaajilu workstation isa jennu kanadha. Inni biraan serveridha. Serveriin data provide data and service to other computer fakkeenyaaf weebii gaafa fayyadamnu weebii irratti upload download nun fakkeenyaaf telegramii yoo fayyadamtus ta'e facebook isaan kuni website adda addaa gaafa fayyadamtanii computer keessan irratti miti upload kan gootan dataan sun computer keessan irra hin jiru computer biraa irra sodaqxan achirra numa jiraata maaliif serverii irratti yookiis immoo qaama irratti kuufamu wayii qabaata jechuudha. Download gaafa gootanii qaama irraa buufamu jechuudha. Typing computer ni dhuma embedded system. Embedded system gaafa jennu specialized computer integrated to another devices like konkolaataa keessatti computerri yeroo inni itti embedded ta'anii tajaajila adda addaa sensory adda addaa hojjechuudhaaf yeroo ammaa kana internet of things IoT keessatti computerri qaamota adda addaa keessatti firiijii keessatti galfamee firiijii smart ta'e manallee qaamota adda addaa keessa galanii temperature to'achuudhaaf qaama adda garaa isaan kun embedded yookiis immoo kan qaama biraa keessa kuufaman yookiis immoo integrate ta'anii walitti qabamanii tajaajila adda addaa kennanidha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti har'a kan nuti ilaallu definitionii computeraa what are computer, what are not computer, computerri maali, computer kan hin taane kan maal fa'idha, components of computer, hardware, software, hardware if software iddoo adda addaatti qoonne akkuma kana types of computer, types of computerii ilaallee jirra. Isaanis super computer, mainframe computer, mini computer, personal computer, workstation, server fi embedded system jennee ilaallee jirra. Thank you. Sinin jaalladha. Like, share, subscribe gochuu hin dagatina.